BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Nooruu hordoftoota BBC sagantaan Afaan Oromoo caamsaa 24 bara 2019 eegalee jira. Sagantaa keenya kanaan oomishtoonni hagadaa warshaa shukkaaraa Wanjii warshichi nutti gurguramuu qaba jechuu qaamni asitti warshaa kana bitatillee milkaa'u jechuudha. Sababni isaa qabeenyi kun qabeenya qonnaan bulaa. Seenaa lammataatti nutti deebi'a gaafa warshaa kana qaamni biraa bitate. Falmiin sabboonummaa Oromoof ejjennoo ministeera muummee Abiyyi irratti xiyyeeffate kutaan lammataas isin bira ga'a. Naashinaalizimii Oromoo gara naashinaalizimii bulchiinsa biyyattiitti ceesisaa jira jedhee amana dhugaa. Dr. Abiy sabboontummaa Oromoo ceesisaa jira ituun ta'in hamma isaa danda'ame humna qabu lolaadha jira kan jedhu amantiin qaba. Odeessaalee gaggabaaboo addunyaas itti darree isin biraan geenya. Ani Galaanaa Balay akka nu caqastaniin isin affeera. Mootummaan dhaabbileen gurguddoo gariinis ta'e guutummaatti dabarsee gurguruuf karoora baase keessa warshaaleen shukkaaraa ni argamu. Adeemsa kana keessatti warshaaleen shukkaaraa Wanjiif Mataaraa isaan duraati. Yuuniyeeniin oomishtoota shonkoraa naannoo Wanjiif qonnaan bultoonni naannichaa bittaan warshaa shukkaaraa Wanjii harka keenya ba'uun qabu jedhan. Biraanuu Gammachuu. Warshaan sukkaara Wanjii seenaa warshaalee sukkaara biyyattii keessatti warra jalqabaati. Bara 1952tti oomisha jalqabe. Dabarsa dhaabbilee gara dhuunfaatti mootummaan baasee booda gurgurtaa warshaalee sukkaaraa kanneen irratti korporeeshiniin sukkaaraa Itoophiyaa fi ministeerri faayinaansii waliin ta'uun sanada haal duree gurgurtaa eebila 2019 qopheesseera. Dhaabbileen biyya keessaa fi haalaa odeeffannoo fedhii bittaa qaban karaa ministeerichaatiin dhiyeeffachaa akka jiran heeraniiru. Qonnaan bultoonni shonkoraa naannichaa garuu warshicha harka hormaa ta'uurra nu yoo dhuunfanne milkaataa jechaa jiru. Dura kadhan baatii waliigaltee uumnetti kan itti tajaajilamnu gaafa keenya ta'e garuu kamasaati hojimaatu isaa sirreessee qaamni shonkoratti dhiyeessus qaamni warshaa keessa jirus akka fayyadamu wanti godhamu gubbaratti baay'ee jijjiirama qabaa jennee yaadna. Nama keenya wanaanne. Cunqammoo hawaasa bal'aadhaan kan hin binne jennee ta'u abdii godhannu qotee bulaa guutuudhaan jechuudha. Uummataan kan bitamu uummanni immoo waan ofii taasifachuudhaaf qabsoo cimaa kan taasisaa jiruu fi abdiidhas kan qabu jechuudha mootummaa waliin ta'eetu jechuudha. Yuuniyeeniin oomishtoota shonkoraa naannoo Wanjii yeroo hundaa'urraa eegalee galmoota gurguddoo qabate keessaa warshaa kana guutummaatti bitee dhuunfachuun tokko akka ta'e ibsa. Lafa hektaara 7,000 oomisha shonkoraa harka 63 ol ta'u warshaa kanaaf dhiyeessaa akka jiranis ni himu. Itti aanaan hojii gaggeessaa yuuniyeenichaa obbo Muhammad Hussein dabarsii mootummaan hamma fide kana irratti yuuniyeeniin kun warshaa kana dhuunfachuuf humna qaba jedhu. Yuuniyeeniin humna qaba. Tokkoffaa humni inni qabu qabeenyi kun qabeenya isaati. Lafti qabeenya isaati. Qonnaan bulaan qabeenya isaati. Mootummaan maddii dhaabata taanan isa bituudhaaf humni wanni inni humna dhabee isa bituu isa dhoowwu hin jiru jechuudha. Humna gahaa qaba jechuudha. Bittaa warshaa kana irratti milkaa'uuf abdii qabna kan jedhan obbo Muhammad adeemsi kun dirqama nuuf milkaa'uu kan qabudha jedhu. Tokkoffaa yoo nu milkaa'ee warshaa kana bitachuu baanne qaamni asitti warshaa kana bitatillee milkaa'u jechuudha. Isa beekamu kan irra jiraatu. Sababni isaa qabeenyi kun qabeenya qonnaan bulaa. Seenaa lammataatti nutti deebi'a gaafa warshaa kana qaamni biraa bitate. Seenaa uummanni Oromoo kaleessa irraa buqqamee iddoo adda addaatitti faca'ee amma deemamee naannoo inni ga'ame kanatti illee deemame kun uummanni kun qaamni biraa gaafa bitamu uummanni amma asirraa jiru agadaa oomishu kunis dirqama irraa buqqa'uun hin dhufaa jechuudha. Kanaaf seenaa kana deebisuudhaaf warshaa kana bituun iddoo olaanaa qaba. Abdiin nuti qabnu hin bitannaadha. Yoo bitamuu baate dhimmichi jedhu yaadamus hin qabu. Qonnaan bulaa fedhiin qonnaan bulaa kennaa kana. Kanaaf qaamonni hin bitannaa isa bira dabarnee qotee bulaa kanarraa fudhannaa jedhanii deemanis abdii kutachuu qaban jenna malee nuti qabeenya keenya irratti akkamitti abdii kutanya? Abdiin nu dhabnu hin jiru. Daayirektarri Kominikeeshinii Korporeeshinii Shukkaaraa Itoophiyaa fedhii qonnaan bultootni kaasan kana ilaalchisuun yaada kennaniin yuuniyeenichi adeemsa dabarsii kana irratti hirmaachuuf karaan banaadhaa jedhan. Dhaggeeffattoota keenya odeessaalee gaggabaaboo addunyaaf Firbaa Gammachuutiin isin dabarsa. Galatoomee Galaana hoogganaan TK Itoophiyaa duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa mana murtiitti dhiyeessuudhaaf ajajni yeroon hin qaqqabne jedhe poolisiin federaalaa. Manni murtii waxabajjii 3tti beellamuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Aangawoota mootummaa walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa qooda qabaachuun shakkaman qabamuun himame. Poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa to'achuu sabaa himaan naannoo Amaaraa gabaasee jira.
Ministeerri muummee United Kingdom Theresa May waliigaltee biyyi isaanii gamtaa Yuuroop keessa ittiin baasan paarlaamaan yeroo 3 erga mirkaneessuu didee booda aangoo gadhiisanii jiru. Pireezidaantiin France Emmanuel Macron dhimmi biyyattii gamticha keessaa baasuu irratti ifa ta'e akka barbaachisus gaafatanii jiru. Kaampaaniin Facebook fayyadamtoota eenyummaa sobaa biliyoona 3 ugguree jira. Haasaa jibbaa miliyoona 7 ji'a 6 keessattis haquu ibsee jira. Manni murtii olaanaa Keeniyaa seera salquunnamtii koorniyaa wal fakkaatu gidduutti raawwatamu yakkaan gaafachiisu raggaasise. Namni seera kana darbe hidhaa waggaa 14 adabama. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqiin jijjiiramoota gurguddoo biyya isaanii keessatti fiduudhaaf ariifachuun hin barbaachisu jedhan. Guyyaa walabummaa Asmaraatti kabajame irrattis kana dubbatanii jiru. Baqattoonni 300 daangaa Liibiyaatti baraaramanii jiru. Eegdota daangaa Liibiyaatiin qarqara galaanaatti baraaramuu isaanii Reuters gabaase. Ugandaan namoota 2 dhiyeenyatti sababii hin beekamneen du'an dhibee boqotanii dhibee Eboolaatti shakkuudhaan qorataa jirti jedhame. Kaleessa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhibichi biyyoota ollaa Koongoottis tamsa'uu akka danda'u akeekkachiisee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana. Qophii keenya isa ijootti ceeneerraa mata duree sabboonummaa Oromoo fi ejjennoo ministeera muummee Abiy Ahmed jedhuun falmiin xiinxaltoota siyaasaa gidduutti taasifne kutaan jalqabaa kaleessa dhiyaatee ture. Har'a kutaa lammataan dhimmoota akka ministeerri muummee sabboonummaa Oromoo ceesisaa jiru. Ijaarsa Itoophiyaa haaraa keessatti wanti sabboonummaa Oromoof yaaddeessu hoo jira waan jedhu irratti fuulleeffanna. Keessummootni falmii kana Dr. Ittaanaa Habtee fi Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisooti. Dr. Biraanuutiin ministeerri muummee sabboonummaa Oromoo ceesisaa jiru jettee yaaddaa jedhee gaafadhee deebii naa kennaniin itti fufa. Maaliif fakkeenyaaf inni amma fakkeenyaaf caarraa biyya bulchuu gaa yeroo duraati namni Oromoo ta'ee an Oromoodha jedhee sadarkaa sanitti ol dhufee sabboonummaa Oromoo amma tokko naannoo sanitti calaqqisiise isuma. Seenaa kana duran turre sanaa fi seenaa haaraa kana walitti fiduudha namoota kan akka negative nationalism ofirraa dhiibu sanitti ofirraa dhiibatee achi taa'uu hin danda'u. Accommodate godhuu danda'u qaba. Compromise godhuu danda'u qaba. Karaa sanii walaallee nationalism Oromoo gara nationalism bulchiinsa biyyattiitti ceesisaa jira jedhee amana dhugaa. Bakka kanatti Dr. Ittaanaa yaada Dr. Biraanuun kaasaa jiru kana walii galtaa ceesisaa jira. Jalqaba namni kun sabboontummaa Oromoo beekaayii isa jedhurraan ka'an. Dr. Abiy akka hubannaa kootiitti sabboontummaa Oromoo yeroo namooti jedhan dhaga'e malee maal akka ta'e iyyuu hin beeku. Wanta inni hojjetu dubbii inni dubbaturraa yeroo hundumaa kan hin dhaga'e maali Dr. Abiy mana Oromoo keessatti kaampii Oromoo keessatti kaampii sabboontummaa Oromoo keessatti keessummaadha hin beeku yaadota achi keessa jiran. Kanaafitu ituu hin beekin fakkeenyaaf ituu Oromoo kana loluutu hin barbaadin kanaafitu takka dhaqee wanta itti bu'uun irra hin jirretti itti bu'u. Fakkeenyaan sii kenna kaayyoon isaa wanta kan biraayyuu haa ta'u malee waa'ee gabataa shaggar jedhee inni qopheesse fudhadhuuti ilaali. Federaalizimiin Itoophiyaa amma irra jirtu kuni federaalizimii sabdaneessaa waan ta'eef mallasillee beeta mangistii sanatti dhaqee bu'uun barbaanne beeta mangistii Abiy keessatti dhaqee namoota hunda waamee affeere sanaa jechuudha. Kanaafi ammallee heriteejiin biyya kanaadha. Hundeen biyya kanaadha ammas ilaalcha akkasiiti ergaa jedhu dabarsatu. Afaaniin dubbachuun irra hin jiru Abiy. Abiy sabboontummaa Oromoo jineessatti ol beekaa sabboontummaa Oromoo ceesisu. Abiy sabboontummaa Oromoo hin beeku ceesisuus hin danda'u. Wanti inni godhaa jiru sistemaatikali sabboontummaa Oromoo lolee shook gochuudhaan akka inni function hin goone akka inni bu'aasaa hin buufanne gochuudha. Fakkeenya tokkoon fura. Sabboontummaan Oromoodhaa nama hammachuu qaba jedhee sila amma bireen kaasee ture. Sirriidha kun. Namni kana irratti wal dhibu waan jiru natti hin fakkaatu. Sabboontummaan Oromoo sadarkaa inni irra ga'e sadarkaa itti amma Abiy nama hammachuu qabdu sana godhuu qabdu jedhu itoo hin ta'in kana godheetu practically argame sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa fuulduratti. Hayyee Dr. Biraanuu yaada kennuu feete. Kennuu barbaada. Isa dura akkuma dura jedhe Galaana waan Dr. Ittaanaan jedhu kanaan 100% waliin lolu waan rakkoo baay'eetu jira. Rakkoon garuu karaa lamaanuu jira jedhee amanaa. Dr. Abiyyis taatesii amma irra jirru kanatti wanni inni dogoggoru baay'eetu jira. Hiikaa nuyi sabboonummaa Oromooti kennu irrattis dogoggora baay'eetu jira.
fakkeenyaaf inni takkaa'uu sabboonummaa Oromoon beeku akkamitti ceesisa ka jedhu sun. Amma ka sabboonummaan Oromoo inni beekuu fi hin beekne kami ka jedhu. Maaliif hiika adda addaatu jira. Akkuma dura jedhe san sabboonummaa Oromoo beekuun seenaa Oromoo beeku, aadaa Oromoo beeku, seera Oromoo beeku, duudhaa Oromoo beeku, sirna gadaa beeku yoo ta'e Dookter Abiyyi sirnoota kanan beeku. Namni yoo isa madaale jira kanarratti gaafii gaafatee wajjin gadi taa'ee namni haasa'e jira kanan beeku jennamoo akka kabiraa piilar jedhee inni dura kaase sana Habashaa jibbuu, Nafxanyaa jibbuu, namoota jaarraa 19ffaa keessa uummata keenyaaf duudhaa keenya cabsan san balleessuu irratti kan fuulleffate san jibbuu, Oromiyaa biyya Itoophiyaa irraa fottoqsu akka istiraatiijiitti ka adeemsisu yoo ta'e isa jibbuutu sabboonummaadha moo ka duraasan. Ka lammataa san irratti yoo bu'uura godhattee isa madaalta ta'e sirrii miti. Sabboonummaan inni deeggaru waan akkasiitii miti qaba. Amma tokko sabboonummaan Oromoo diskoorsiin isaatis akka guddatu accommodative nationalism, positive nationalism ta'ee akka itti fufurratti gahee ni taphata jedhee waan amaneef akkas jedhe malee dogoggora hin qabu jedhee namanu akkitti nuyi sabboonummaa keenya eegnus immoo dogoggoroota baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef Dookter Abiyyi qofa irratti quba qaburra nu hundumtuu of ilaaluu danda'u qabna jedhee amana. Hayyee gaafii koo itti aanutti hin Ministeerri muummee Abiyyi Itoophiyaan ijaaruuf yaalaa jiran sabboonummaa Oromoo yaaddoo keessa galchaa waan jedhudha. Dookter Biraanuu itti fufi. Ani hin sodaachisu jedhee amana galaa. By the way Oromoon saba guddaadha biyya san keessatti. Sabboonummaan Oromoos immoo sabboonummaa guddaa. Sabboonummaa akka malee bilchaatu, akka malee dagaagu. Siigalee isteejii baay'ee keessa darbee akka ittaanan dura jedhe san sabboonummaa bulchiinsarra sabboonummaa ga'e waan ta'eef isa tuquu hin danda'amu. Itoophiyaan amma har'aatti rakkoon ishii qabee jiraate maaliin rakkoo sabboonummaa hacuucuti. Sabboonummaa Eertiraa tana hacuuce jettee Itoophiyaan odoo asii faji jettu Eertiraan irraa fottoqtee deema. Sabboonummaa Oromoo tana hacuuce odoo jettee asii faji jettu sabboonummaan Oromoo daraaree sadarkaa kana ga'ee sabni tokko na beekan abalu yoo jedhe hojiin mootummaa saba sanii beekamtii kennuu qofa. Malee ammaati beekamtu anatu si murteessa jechuun biyyattii diiguu ta'a waan ta'eef kana booda biyyi sun saba kamiifuu sabboonummaa kamiifuu waan sodaachistu ta'uu hin dandeechu jedhee nama galaana. Dookter Ittaana. Galatoomi jalqaba Dookter Abiyyi biyya ijaaraa jira moo diigaa jira isa jedhurraan ka'a. Akka ilaalcha kootiitti biyyi ijaaramaa hin jiru amma ani argutti jechuudha. Tarkaanfii biyya kana furuu nagaa kennuu fi yaalii godhame hundumtuu waan baakfaayirii godhe natti fakkaata. Wanta Benishaangulitti yoo kana ta'e yoo ilaalle haala itti naannoon Amaaraa fi naannoon Tigraay itti walitti roorrisan yoo ilaalle rakkoo Gujii keessa Wallagga keessa jiru yoo ilaalle biyyi ijaaramaa jira ituun ta'in diigamaa jira ilaalcha jedhuun qaba gabaabaatuma dubbiitti hooggansi Abiyyi kufeera jedhee tan amana an fudhatama dhabeera biyya Itoophiyaa keessatti ituun ta'in paartii isa geggeessu keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf milkaa'eeraaf jedhee fudhatu hin milkoofne waan milkaa'us natti hin fakkaatu adeemsa isaa kanaani garuu yoo Abiyyi milkaa'ee sabboontummaa Oromoorraa sodaan hin gaa'ee kan jedhutan sii deebi'a. Egaa waan inni hojjetu hunda yoo walitti qabdee ilaalte Itoophiyaa Abiyyi barbaadu Itoophiyaa warra dheengaddi Gimboot Sabaa Izeemaa maal jedhanii dhaabbatan kan isaanii wajjin yaadi isaanii addaddummaa hin qabu kan jedhuun qabaasin jechuu kooti. Yaadi isaa sanumadha waan ta'eef sabboontummaan Oromoo naannoo isaatti of ga'eera waan ta'eef yennaa wanti fedhe dhufeyyuu sabboontummaa Oromoo sodaachisa jedhee sadarkaa sanatti hin yaadu. Garuu kan na yaaddessu maanni biyya sanaa fi nagaa hin fida jedhee hin yaadu. Hayyee Dookter Biraanuu wanta Dookter Ittaanaan kaasee wal qabatu. Sabboonummaan olaantummaa saba tokkoo biyya san keessatti mirkaneessuudha. Saba tokko babal'isuudha. Magaalli guutuun saba tokkoo ta'uu waaqni illee saba tokkoo ta'uu warra gaafatu kana yeroodha seeraan yoo iddoo ittiin goone walitti bu'iinsi jalqabee kun babal'ate akkuma Ittaanan jedhe san biyyattii diiguu hin danda'a. Mootummaan federaalaa ka inni godhuu qabu seera kabachiisu wanni biyya diigu kun akkanatti akka hin babal'anne godhuu. Hayyee Dookter Biraanuu Magarsaa akkasumas Dookter Ittaanaa Habtee keessummoota koo dhimma kanaa waan taataniif hedduun siin galateeffadha. Galatoomi galaa. Hayyee galatoo galaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessines asuma irratti xumuramaa. Odeessaaleen hedduun fuula feesbuukii keenya akkasumas marsariitii keenya irratti argamu. Qophii har'aa akka qopheessiteef Raafoolii Dhugaasaa tooraan kan isin biraan gahaa ture Angalaanaa Balaa sanbataaf dilbata miidhagaa.